Hunda duraan dursee nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Obboloota koo jaalatamoo biyya keessa kan jirtan, biyya alaa irrattis kan argamtan, kallattii hundumarra teessanii hirmaattota YouTube channel obsee kiyyaa jalatti warroon argamtan, akkasumas kallattii garagaraatiin kan sin naqqabe hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam nagaa keessanii? Anis nagaa kooti, rabbiif haa galatu. Nagaa guutuu nagaa irraaf hanqaba, nagaa guutuu nagaa irraaf akka qabdan abdii guddaan qaba. Baga jaalala waaqayyootiin eeggamtanii har'a geessan isiniin jenna obboloota keenya jaalatamoo. Egaa har'a barumsa tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Barumsi kunis appilikeeshinii tokkoon isinitti agarsiisa. Appilikeeshinii baay'ee namatti toludha. Appilikeeshinii sagaleedhaan haasa'uudhas jechuudha. Ingilifaa fi amariffaadha jechuudha. Afaan amarifaa gara ingilifaatti ka jechuudha. Kanaaf immoo sagalee qaba jechuudha. Gaafa sagalee sana gaxxunnu jecha sana haasa'a jechuudha. Kanaaf warroonni afaan kana barachuu barbaadanii jechuudha baay'ee sin fayyada, nama kamiyyuu in fayyada jechuudha. Maaliif keessumaa keessatti afaan ingilifaa yoo beekne biyya barbaanne yoo deemne afaan ingilifaa sobne nama wajjin walii galuu dandeenya jechuudha. Kanaaf immoo afaan ingilifaa maal akka jedhu afaan amarifaa egaa amarifaa gara ingilifaatti ka jechuudha. Namoonni tokko tokko amarifaa dandeessanii ingilifaa kan hin beekne immoo achumarraan ingilifaa barattu. Warroonni ingilifaa beektanii amarifaa hin beekne immoo achumarraan amarifaa barattu jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii kana isinitti agarsiisa. Ani obsee kiyyaadha. Amma xumura sagantaa kootti na wajjin turaa affeerraa kooti. Obsee kiyyaa like, subscribe, share gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Kanaaf obsee kiyyaa jajjabeessuu hin dagatina. Ammallee subscribe hin qabu. Subscribe kun baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaaf akkana jajjabeessitan asumaanan sin gaafadhaa. YouTube koo subscribe, like, share gochuudhaan na hordofaa isiniin jedha. Ani immoo wantoota sin fayyada jedhuun isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf wanta sin beektan sinirraan baradha, wanta nufi beeku garuu isinitti himan jedha. Kanaaf yeroo gaarii ana wajjin qabaadhaa isiniin jedha. Dafee dafeetiin isinitti agarsiisa, sa'aatii isinitti hin dheeressu. Hunduma duraan dursinee appilikeeshiniin amma isinitti agarsiisu pilaastoorii keessaa abdeet goona jechuudha. Ani garuu buusee jira, isinitti agarsiisa jechuun buufattanii turtiin keessan ana obsee kiyyaa wajjin haa ta'u. Appilikeeshinichi kunoo isa kana jechuudha. Learn Amharic kan jedhudha. Kunoo isa kana jechuudha. Sinii mul'ata jedhee yaada jechuudha. Maaliif qulqullinaan sinii waraabadhee yaada jira. Kunoo isa kana jechuudha. Appilikeeshinichi Learn Amharic jedha. Kanaaf appilikeeshinii kana immoo dhannee pilaastoorii keessa abdeet goona jechuudha. Ani garuu abdeet godhee waanan jiruuf akkamitti akka buuftan isinitti agarsiisa. Appilikeeshiniin kana fakkaatu baay'ee jira, garuu hunda isaatu hojjetamiti jechuudha. Appilikeeshiniin tokko tokko kanuma fakkaatee kan hin hojjenne illee jira jechuudha. Anillee appilikeeshinii kana fakkaatu tokko kabraa buuse innaa waan tokko illee of keessaa hin qabu jechuudha. Appilikeeshiniin kun immoo baay'ee mirxiidha. Keessa sammuu isinitti agarsiisa. Amma pilaastoorii keessa gallee Learn Amharic jennee achirratti barreessinu, isa booddee immoo abdeet goona jechuudha. Kanaaf isinitti agarsiisa. Turtiin keessan ana wajjin haa ta'u jechuudha. Jennee irratti barreessina jechuudha. Learn Amharic. Gaafa bifa kanaan barreessinu appilikeeshinii baay'ee jira jechuudha. Garuu linkii appilikeeshinii kana YouTube koo jala isiniif hin kaa'achuudha. Diskiriipshinii jala isiniif hin kaa'achi jala yoo galtanii linkii gaafa isinii kaa'u achi jala abdeet godhachuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii oriijinaala ta'e isaa jechuudha. Kanaaf ammaanii isinitti agarsiisa. Laala amma akkuma argitanii appilikeeshinoota hedduutu jira jechuudha.
fidalli jira wantoota hedduutu jira jechuudha. Jala yoo deemne learn Amharic gaafa jenne barreessinu appilikeeshinoota hedduutu jira jechuudha. Garuu immoo appilikeeshiniin irraa ani isinitti agarsiisuudhaaf ka'e kunoo isa kanadha jechuudha. Learn Amharic kunoo isa kanadha jechuudha. Ani buusee jira jechuudha. Kunoo akkuma argitan open ta'ee jira. Isin immoo appilikeeshinii kana update gootu jechuudha. Gabaabumattanii open jedheen keessa galee appilikeeshiniin kun maal of keessatti akka qabatee jiru isinitti agarsiisa. Ammas turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Kunoo bifa kanaan banee jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkuma argamu asirratti afaan ingiliffaatiin baasee jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma bifa color kan jedhu kana gaafa filannu fakkeenyaaf kunoo isa kana jechuudha. Halluu jechuudha afaan oromiffaatiin halluu inna fakkeenyaaf amma asirratti akkuma arginu white dha. Inna amariffaan immoo nacci jedha jechuudha. Black jedha. Afaan amariffaatiin immoo tuqur kan jedhudha. Fakkeenyaaf tokkoffaarra kan jiru kana irratti yoo jenneen white egaa afaan oromiffaan immoo adii isa jennu sana afaan amariffaatiin immoo nacci isa jedhamu sana jechuudha. Egaa hin beektu jedheen abdii qaba. Fakkeenyaaf iddoo kanatti immoo black jedha. Afaan amariffaatiin wanta gurraacha ta'e tokko tuqur jedhama tire. Inna nuti immoo wanta gurraacha ta'e tokko gurraacha jenna jechuudha. Inna white ingiliffaan white gaafa jedhamu adii jechuudha. Afaan amariffaatiin garuu nacci jedhama. Afaan oromiffaatiin immoo adii jenna jechuudha. Inna tokkoffaarratti yoon jedhani nacci kunoo laalaa jechuudha. Akkuma amma sagaleen isinitti dhagahamadheen abdii qaba. Nacci ጥቁር ሐምራዊ ቡኒ ቡኒ isa jedhamu kana egaa afaan oromiffaatiin immoo magaala jedhama natti fakkaate. Magaala ፈዛዛ ቡኒ ክሬም እና ዲዳ ኩንሲ ቀይ ዲማ jechuudha afaan oromiffaatiin pink ሮዝ gaafa beeksisi isinitti dhufe duubatti deebisaa jechuudha. ግራጫ ግሪን አረንጓዴ marga jechuudha. Bifa margaatiin kan jiru afaan ingiliffaatiin green jedhama. Inna afaan amariffaatiin immoo arangaade jedhama jechuudha. Yellow ቢጫ bicaan manatti fakkaate halluu tuufoo fakkaatu jechuudha. Bicaan manatti fakkaate jechuudha afaan ta'ee hin beekne garuu siniif gala jedhee yaada jechuudha. Afaan ingiliffaatiin yellow isa jedhamu jechuudha. Bifa tuufoo kan fakkaatu. Inna ቢጫ ሰማያዊ bifa kanaanii afaan ingiliffaa gara amaariffaatti hiikkachuu dandeessu jechuudha. Wanti namatti tolu immoo fakkeenyaaf laangweejii amaariffaatiin miti wanti kun barreeffamee kan jiru laangweejuma ingiliffaatiin bifa amaariffaatti jecha amaariffaatiin barreeffame. Akkasuma fakkeenyaaf kun iddoo bifa teessoo kanallee yoo xunne jechuudha. Iddoo bifa teessoodhaan jiru kana gaafa gadi xunnu us jechuudha. Fakkeenyaaf telefoon jedha silkeedha. Silk inna afaan ingiliffaatiin immoo telefoon jedha jechuudha. ክር ሰዓት ቆዳ ሬዲዮ ገመድ
bifa kanaan irraa adeemtanii afaan barachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo greet kan jedhu kana nagaa wal gaafachuu jechuudha. Afaan ingiliffaatiin greetis kan jedhu kana fakkeenyaaf good morning jedha jechuudha iddoo kanatti. መልካም ከሰዓት እና good afternoon jedha jechuudha. good evening jedha. መልካም ምሽት good night jedha. መልካም አዳር halkan gaarii አው hariiwudha. for male እንደምን ነህ for female እንደምን ነሽ. asitti immoo what is the news jedha. wanta haaraa jechuudha. ምን አዲስ ነገር አለ wanta haaraa jedha jechuudha iddoo kanatti. I am fine jedha. ani nagaa kooti ደህና jedhamu. ነኝ እና afaan oromootiin ani nagaa kooti isa jennudha jechuudha. okay asitti immoo fine time ደህና አመሰግናለሁ. asitti immoo fayyaa kooti galatoomii isa jennu jechuudha afaan oromiffaanii. inna for male አንተስ እንዴት ነህ for female አንቺስ እንዴት ነሽ. iddoo kanatti immoo isa afaan oromootiin ani nagaa kooti ati hoo isa jedhamudha jechuudha. iddoo kanatti immoo hello okay beeksisa dhufee jira. እንኳን ደህና መጡ iddoo kanatti welcome jedha. egaa iddoo afaan oromiffaan immoo baga nagaan dhufte isa jennu jechuudha afaan oromiffaatiin. iddoo kanatti immoo አመሰግናለሁ thank you jechuun immoo egaa galatoomii jechuudha. bifa kanaanii afaan ingiliffaa fi amarifaa barachuu dandeessu jechuudha. maaliif namoonni baay'een amariffaa dandeessu ingiliffa immoo warroon hin dandeenye jiru. warroon immoo afaan amariffaa hin dandeenye ingiliffa dandeessanis immoo jirtu. kanaaf immoo walumaa galatti afaan barachuun baay'ee nama fayyada. kanaaf afaan baradhaa isiniin jedha. kanaaf application kana keessa yoo seentanii akkamitti nagaa wal gaafachuu akka dandeenyu akkamitti immoo nagaa nu gaafatame sana akkamitti deebisuu akka dandeenyu jechuudha. bifa kanaan fakkeenyaaf akkam jirta nagaa keetii fayyaadhaa isa jennu afaan oromiffaanii ingiliffaa fi amaariffaaanii akkamitti akka nagaa wal gaafachuu dandeenyu jechuudha. bifa kanaan barachuu dandeessu jechuudha. wantoota hedduu of keessaa qaba. iddoo kanatti maappii garaagaraallee of keessaa qaba. wantoota baay'ee argattu jechuudha. lakkooftuu baraallee qaba. wantoota baay'ee bakka jechuudha. inna as keessa seenaatii wantoota baay'ee baradhaa isiniin jedha. asitti immoo halluudha jechuudha iddoon kunis. inna iddoo kanatti caammaa faa waa'ee kaalsii faa wantoota hedduu dubbata jechuudha iddoo kanarratti. kanaaf jechoota kana fakkeenyaaf amma nuti fakkeenyaaf caammaa maal akka afaan amariffaan jedhamu ingiliffaanis maal akka jedhamu uffanni nuti uffannu